Ashamaa jira jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya. Nageenyi keenya kan jaalalaa akkuma isin jirtanitti isin haa gochaa. Odeeffannoo ispoortii fi seenaa taphattoota addunyaa beekamoo irratti odeeffannoowwan nuti hojjennu. Namoonni dhaggeeffachuu barbaadan chaanala keenya sabiskiraayib godhaa jechaa odeeffannoowwan qabannee dhufnetti isin dabarsina. Waliigalteen Kiristiyaano Roonaaldoo fi kilaba Al Naasiriin xumuramuun dhagahamaa jira. Waliigalteen kun seenaa kubbaa miilaa addunyaa keessatti isa akka malee guddaadha jechuun dhagahamaa kan jiru waggaa ta'u, waliigaltichi kaffaltii guddaa fi dhagahamee hin beekneen raawwachuun isaa dhagahamaa jira. Kiristiyaano Roonaaldonis yeroo jalqabaatiif kilaba Awurooppaadhaan yeroo dheeraaf keessatti beekamtii olaanaa horatee irraa gara Saawud Arabiyaatti imaluusaayitu mul'ataa jira. Kontiraata kanaan hanga bara 2025tti akka isaanii waliin turu dhagahamaa kan jiru waggaa ta'u, kontiraata waggaa 2.5 kilabichaaf mallatteesse kana keessatti kaffaltiin maallaqaa qaalii ta'e akka isaaf kaffalamuutu gabaafamaa jira. Waggaatti gara yuuroo miiliyoona 200tti siqu akka inni argatu gabaafamaa kan jiru waggaa ta'u, kun kaffaltii seenaa tapha kubbaa miilaa keessatti isa olaanaadha jedhamuun haala addaatiin gabaafamaa jira. Kiristiyaano Roonaaldoo tapha isaa kilaba biyya isaa Poorchugaal irraa jalqabuun kilaba Maanchestar Yuunaayitid kan keessatti dhageettii guddaa horate achirraa Riyaal Maadrid keessatti seenaawwan hedduu dalaguudhaan badhaasota addunyaa hedduu kan injifate waggaa ta'u akkasumas kilaba Juventus Itaalii keessattis seenaa gurguddaa hojjechuun kilaba isaa ganama Maanchestar Yuunaayitid deebi'ee taphachaa ture. Amma immoo achirraa ka'uudhaan gara kilaba biyya Saawud Arabiyaadhaan Al Naasiritti imaluunsaa dhagahamaa kan jiru waggaa ta'u, kanarratti kallattiilee adda addaatiin keessattuu erga wanti kun ifatee yaadonni bal'inaan kaafamaa jira. Keessaafuu dinqisiifattoonni isaa kana booda Roonaaldoon tapha isaa hordofuudhaaf dharra'uudhaaf deemne jechuun malee yaaddoodhaan kan kaasan waggaa ta'u, gariin isaanii ammoo seenaa kubbaa miilaa addunyaa keessatti maqaa guddaa kan qabu Roonaaldoon seenaawwan adda addaa bifoota haaraan hojjechuu irratti xiyyeeffachuudhaan kana raawwate jechuun kanneen dubbatanis hin dhabamne. Gama biraatiin immoo Kiristiyaano Roonaaldoo kilaba Awurooppaatiin alatti yaaduun gonkumaa hin danda'amu ture jechuudhaan namoonni hedduun yaada isaanii kaasaa kan turan waggaa tokko keessattuu waggaa tokkoon duratti Kiristiyaano Roonaaldoon Yurooppii keessaa biyyoota biraa keessatti ni argamaa miti ni dhaga'amu jenneetu yaadnee hin beekne jechuun odeeffannoon bal'inaan kaafamaa jira. Ta'us garuu kanarratti odeeffannoo bal'inaan baajiruun Kiristiyaano Roonaaldoon erga kilaba Maanchestariin gargar ba'anitti kilaboonni Awurooppaadhaan itti dhiyaatanii dubbisan akka hin jirreetu dhaga'ama. Cheelsiin itti dhiyaatee dubbisuudhaaf yaada dhiyeessus garuu guutumattuu itti seenuudhaan isaa waliin hin haasofne jaamaa kan jiru waggaa tokko gama biraatiin Baayer Muunik isa fudhachuudhaaf fedhii qabaatus itti taa'ee isa akka dubbisee hin jirreetu himamaa jira. Yeroo kanatti Al Naasiriin qabsoo jabaa godhuudhaan hedduu itti dhiyaatus yeroowwan adda addaatti erga walitti deddeebi'an booda Riyaal Maadrid keessatti bal'inaan erga waliin mari'atanii kan walii galan ta'uun dhagahamaa jira. Kilabni kun kanaan durallee Kiristiyaano Roonaaldoo yeroo dheeraadhaaf jala turuu isaa dhagahamaa kan jiru waggaa ta'u, ammaan tana immoo harkatti galfachuu isaatiin gammachuu guddaa qabaachuu isaa beeksisaa jira. Kilabichi seenaa guddaadha jechuudhaan akka malee waliigaltee Kiristiyaano Roonaaldoo waliin mallatteessee gammachuu olaanaa qabaachuu beeksisaa jira. Yeruma kanatti yeroo kontiraanni kun mallattaa'uun dhagahamaa jirutti duruun deeggartoonnii fi jaalattoonni kilabichaa tiishartii Kiristiyaano Roonaaldoo bituu eegaluunis mul'ataa kan jiru waggaa ta'u kilabichi waggaa as deemu kana keessatti taphattoota cimoo addunyaa hedduu bituudhaaf qophii ta'uu beeksisaa jira. Gama biraatiin immoo mootii kubbaa addunyaa guyyaa tokko dura du'aan addunyaa kanarraa boqotee wajjin wal qabsuudhaan taphattoonni beekamoon addunyaadhaan gadda isaanii ibsachuu bira kutanii jechoota fi wantoota Peelee ittiin dinqisiifatan haalota adda addaatiin ibsuu itti fufanii jiran. Du'aan boqochuun gameessa kubbaa miilaa lammii Biraaziil Peelee booda taphattoonni beekamoon addunyaadhaan gadda isaanii akkasumas dinqisiifannaa taphataa kanaaf qaban jechoota adda addaatiin ibsaa jiran. Taphataan sarara fuula duraa fi taphataan cimaan biyya isaa Biraaziil Niimaar Peeleedhaan mootiin kun waan hunda jijjiiree hokkaa jiruun Peeleen dura kubbaa miilaa calliseetuma ispoortii qofa ture garuu Peeleen kubbaa miilaa miira ispoortiin alattis hedduu addunyaa hubachiise jechuun ibsa. Peeleen kubbaa miilaa keessatti waan hunda jijjiiree kubbaa miilaa gara aartii bashannanaatti geeddaree harka qalleeyyiidhaaf sagalee ta'ee gurraachotaaf dhageettii ta'e jechuudhaan Inistaagiraama isaa irratti barreesse. Keessattuu Niimaar Biraaziil akka ol kaatee mul'atu taasise Biraaziilii fi kubbaa miilaa waliin
addunyaa irratti akka beekaman gumaachee jira. Inni kuteera garuu dandeettiin ajaa'ibsiisaan isaa ammallee ni hafa jechuudha. Neymaar waliin PSG kan taphataan sarara fuulduraa Faransi Kiliyaan Impaapenis Peeleen mootii kubbaa miilaatiin duudhaan inni addunyaa kubbaa miilaa keessatti gadhaabe yoomuu nu waliin jiraata jechuudhaan kan ibse yoggaa ta'u, Peeleen jiruu kubbaa miilaa keessatti dabarsee waggoota 20 keessatti taphoota 1363 taphate irratti gooliiwwan 1280 takka galchuudhaan riikardii addunyaa qaba. Taphoota 92 biyya isaaf taphate irratti gooliiwwan 77 galchuu danda'ee ture. Taphataan cimaan addunyaa kanaa lammii Arjentiinaadhaa kan waancaa addunyaa 2022 Qatar qopheessite dhiyeenyuma kana fudhatee biyya isaatti gale Lionel Messiin du'a Peeleetiin gaddi itti dhaga'amu ibsuun suuraa waliin ka'anii turan Inistaagiraama isaa irratti maxxanse. Taphataan beekamaan addunyaa fi lammii Poorchugaal ta'e addunyaa irratti maqaa guddaa qabu Kiristiyaanoo Roonaaldoo'n eenyuun durattuu Peeleen hin dagatamu jechuudhaan gadda isaatii fi biyyoota dinqisiifannaa isaaf qabuun kan barreesse yoggaa ta'u, Roonaaldoo'n suuraa isaa Peelee irraa badhaasa yeroo fudhatu agarsiisu qooduudhaan nagaatti Peelee jechuun barreessee ture. Namoota miiliyoona hedduuf kaka'umsaadha jechuudhaan kan ibse Roonaaldoo'n bara baraan hin dagatamtu jechuun barreesse. Kunuunsi inni naaf godhe yeroo nuti waliin dabarsine haala kam keessattuu kan ani hin dagannedha. Wayita addaan baanetti illee isa dagadhee hin beeku jechuun ibse. Taphataan beekamaan addunyaa kanaa kan ta'ee fi garee Biraazil waliin waancaa addunyaa argatee kan beeku Roonaaldoo Nazaariyoon Peeleen nama addaatiin nama cimaa qaroo gameessa hunda guutuu fi dorgomaa hin qabnedha. Peeleen bakka deeme hundatti iddoo isaa gadi hin dhiisne. Yeroo hunda gubbaarra mootiin kubbaa miilaa yeroo maraam har'a nu dhiisee deemeera jechuun gadda guddaa itti dhaga'ame ibsachuun isaa mul'ate. Taphattoota yeroo ammaa Biraazil keessaa baanee addunyaa irratti beekamaa jiran keessa tokko kan ta'e Riichaarles barri Peelee bara boqonnaa kubbaa miilaa bareedaa ture kan jedhe yoggaa ta'u, seenaa kubbaa miilaa bara keenyaa jijjiire jechuudhaan hime. Peeleen waggaa 60 dura waan baay'een keenya har'a milkeessuu hin dandeenye milkeesseera kan jedhu Riichaarles kanaaf Peeleen yeroo kamuu qixa tokkollee hin qabu jechuun faase. Bara 1958 fi bara 1962 Peelee waliin taphachuun waancaa kan argatan hiriyaansaa Maariyoo Zaangooleen hiriyaa koo abbaa injifannoo hedduun seenaa bareedaa fi gonfoo hedduu seenaa kee yoomuu hin dagatamu kan jedhe yoggaa ta'u, Ingilaandii waliin waancaa addunyaa kan nyaate Sir Goonfaarset chaampiyoonaan bara 1966 Sir Boobis Chaarlootiin taphataan duraanii Ingilaand Geerii Linker akkasumas atileetii beekamaan addunyaa Yuuseen Booltiin taphataa beekamaan Ingiliz Deevid Beekaamii fi namoonni bebbeekamoon addunyaa du'a Peeleetiin gadda isaanitti dhaga'ame ibsatanii jiran. Haaluma kanaan hoogganoonnii fi qondaalonni olaanoon biyyoota adda addaas yaada isaanii kan ibsatan yoggaa ta'u, pirezidaantiin Ameerikaa Joon Baayiden Lionel Messi Roonaaldoo fi Deevid Beekaam fa'aa dura nama jabaa akka Peelee ture. Peeleen seenaa kubbaa miilaa keessatti bakka olaanaa qaba jechuudhaan haala addaatiin kan barreesse yoggaa ta'u, pirezidaantiin Ameerikaa duraanii Baaraak Obamaanis haala gaariidhaan seenaa Peeleen kubbaa miilaa addunyaa keessatti dabarse barreessuudhaan gadda itti dhaga'ame ibsuun mul'ate. Haaluma kanaan qaamonni adda addaa fi namoonni hedduun du'aan boqochuu mootii kubbaa miilaa kanarratti gadda isaanii kan ibsatan yoggaa ta'u, hanga ammaatti taphataan yeroo 3 waancaa addunyaa injifate Peelee qofa yoggaa ta'u, bara 1958, bara 1962 fi bara 1970 waancaa addunyaa injifate. Kanaanis bara 2000 fiifaan taphataa gameessa jaarraa kana jechuun beekamtii fi badhaasa addaa kenneefii ture.